Biyyoota addunyaa dhaabbata basaasaa cimaa qabu jedhamuun qubaan lakkaa'aman keessaa Israa'el tokko. Eejansiin tika biyyaalessaa Israa'el Mossad jedhamuun beekamu biyyoota hedduu keessatti opereeshinii jabaa fi walxaxaa ta'e gaggeessuun beekama. Ni sodaatamas. Seenaa ishii keessatti Israa'el namoota akka oolmaa guddaa biyyaaf oolanitti lakkooftu keessaa Elii Cohen tokkodha. Odeeffannoo icciitii miliyoona hedduun hin argamne gola Sooriyaa keessaa suqee wiirtuu Mossad Teel Aviv jirutti erga. Maqaan inni Sooriyaatti ittiin beekamu Kamal Amin Taabet kan jedhamudha. Damaasqoo keessatti kan beekamu abbaa qabeenyaa lammii Sooriyaa quuqama biyyaa qabu akka ta'ettidha. Mossad biratti maqaa Ejent 88 jedhamu qaba. Ejent 88 ijaaf gurra Israa'el gola mootummaa Sooriyaa keessa kaa'attedha. Magaalaa Damaasqoo keessatti iddoon jireenya isaa mandara akkaan eegamaa fi qondaalonni olaanoon Sooriyaa jiraatanidha. Jeneraalonni, qondaalonni tikaa kan siyaasaa fi dippiloomaatonni biyyoota garaagaraa bakka inni manneeffate kana jiraatu. Basaasaan maqaa guddaa kan horate ta'uu isaatiin fiilmiin seenaa isaa ibsu Netflix irratti The Spy jedhu hojjetameera. Kitaabni seenaa isaa ibsu Awurummaan in Damascus jedhus barraa'eera. Elii Cohen adda kan taasisu nama Israa'el irraa dhaqe osoo hin fakkaatiin abbaa qabeenyaa beekamaa Sooriyaa fakkaatee pirezidaantii duraanii Sooriyaa Abiy Ahmed dabalatee qondaaltota waraanaa kan tikaa fi siyaasa biyyattiitti michoomuu isaati. Dhumni isaa bareeduu baatus hanga gaafa qabamee magaalaa Damaasqoo keessatti addabaabayitti fannifamutti odeeffannoowwan icciitii Sooriyaa hedduu keessumaa waraana guyyaa ja'a yookaan The Sixth Day War jedhamuun beekamu irratti odeeffannoon inni tika Israa'eliif kenne Israa'el yeroo gabaabaatti waraana Sooriyaa haleeltee akka mo'attuuf gahee guddaa qaba jedhama. Elii Cohen Masrii magaalaa Kaayirootti dhalatee guddate. Israa'elitti baqachuun Sooriyaatti malee basaasa beekamaa ta'e. Nama Sooriyaa fakkaatee Israa'eliif basaasuuf garuu hojii manaa guddaa dursee hojjechuutu irraa eegama ture. Afaan Arabaa addatti loqoda Sooriyaa ta'e barachuun hawaasa Sooriyaa bakka biraa jiraatan wajjin wal baruu fi magaalaa Damaasqoo deemee basaasa eegaluu isaan dura abbaa qabeenyaa beekamaa ta'e dhiyaachuutu irra ture. Miidiyaan Israa'el Haaretz akka gabaasetti Elii Cohen hiddi dhaloota isaa Masrii magaalaa Kaayiroo yoo ta'u hawaasa Yihuudotaa achi jiraatan keessatti sochii Ziyoonizimii hojjetaa ture. Yihuudoonni Masrii keessa jiraatan gara Israa'el akka deemaniif harka lafa jalaan hojjetaa akka turetu himama. Maatiin isaa Yihuudota Sooriyaa yoo ta'an jalqaba jaarraa 20ffaa keessa gara Masrii magaalaa Aleeksaandariyaa kan imalan yoo ta'u Elii Cohen bara 1924tti achuma Masriitti dhalate. Maatiin isaa godaansa Yihuudoonni gara Israa'el taasisan Aaliyaa jedhamuun bara 1949tti gara Israa'el imalan. Israa'el biyya taatee waggaa tokko booda. Elii Cohen garuu hanga bara 1956 Israa'elii fi Masrii gidduutti lolli gaggeeffamutti Masrii ture. Erga Israa'elitti baqatee booda tika waraanaa keessa hojjechuuf iyyata galfatee ture. Garuu iyyanni isaa fudhatama dhabe. Innis abdii kutatee mana kitaabaa magaalaa Teel Aviv keessatti argamu tokkotti qacaramee hojjechuu eegale. Boodarra faayilli isaa cufamee deebi'ee akka ilaalamu ta'e. Nama Sooriyaa deemee Israa'eliif basaasuu barbaanna kan jedhu gaaffiin dhiyaateef. Yeroo gaaffiin kun dhiyaatuuf Elii Cohen fuudhee reefuma shirshir jechaa jira. Garuu immoo maallaqa argatee jireenya isaa jijjiiruu barbaada waan ta'eef affeerraa Mossad fudhate. Dhalataa Sooriyaa fakkaatee dhiyaachuuf afaan Arabiffaa loqoda Sooriyaa ta'e leenji'uu qaba ture. Ogeessi afaanii beekamaan ramadamee afaan Arabaa kan dur Masriitti beekuun alatti loqoda Sooriyaa leenji'e. Maqaan hawaasa Sooriyaa isa fakkeessu kennameef Kamil Amin Taabet. Maqaa qofa osoo hin taane nama amantii Islaamaa hordofu ta'ee of fakkeessuu qaba. Leenjii barbaachisu erga fudhatee booda bobbiinsaa gara Sooriyaa osoo hin taane Arjentiinaadha. Sababni immoo hawaasa Sooriyaa guddaa achi jiru biratti dursee maqaa horachuu qaba. Gara magaalaa guddoo Arjentiinaa kan taate Buenos Airesitti imaluun hawaasa Sooriyaa achi jiraatan biratti eenyummaa haaraa Mossad kenneefii nu beeksise. Lammii Sooriyaa akka ta'eefi abbaa qabeenyaa ta'uusaa ibsate. Dhugaadha jedhee namuusa fudhate. Dippiloomaatota Sooriyaa magaalaa Arjentiinaa jiraatan osoo hin hafiin wajjin wal bare. Arjentiinaatti maqaa horatee abbaa qabeenyaa lammii Sooriyaa ta'uusaa erga beeksifatee booda yeroon itti gara Sooriyaa deemee hojii murteessaatti hojjetu ga'e.
bara 1962tti gara magaalaa Damaasqoo imaluun maqaa hawaasa Sooriyaa Arjentiinaa jiran biratti horateen of beeksise. Akkuma Arjentiinaatti simatame Sooriyaattis shakkii tokko malee akka lammii Sooriyaa abbaa qabeenyaatti beekamtii argate. Lammiilee Sooriyaa Arjentiinaatti hiriyoonfate fayyadamuun qondaaltota olaanoo Sooriyaatti dhiyaachuu eegale. Gama biraan ammoo sagantaa bashannanaa yookaan paartii qopheessuun qondaalonni siyaasaa kan tikaa fi jeneraalonni waraanaa akka hirmaatan affeera. Maqaa Kamaal Amiin jedhuun nama Sooriyaaf quuqamu ta'ee of dhiyeesse waan ta'eef carraa isa shakkuun dhiphaadha. Paartii dhugaatiiwwan qaqqaalii fi dubartoonni fa'aa irratti argaman waan qopheessuuf qondaalonni Sooriyaa hedduu irratti argamu. Hanga michuu pirezidaantii Sooriyaa ta'uttis ga'ee ture. Damaasqoo buufatee waggaa tokko booda bara 1963tti Sooriyaatti fonqolchi mootummaa gaggeeffamuun paartiin leellistoota Baas jedhamu aangoo qabate. Kun Eelii Koheeniif carraa guddaa uumeef. Pirezidaantii duraanii Amin al-Riz dabalatee namoonni inni itti michoome hedduun isaanii aangawoota olaanoo biyyattii ta'an. Michummaa isaa kan durii caala jabeeffachuun odeeffannoo icciitii sassaabuun Israa'eliif erguutti fufe. Eelii Koheen dhimmoota sadarratti xiyyeeffatee odeeffannoo akka sassaabuuf Mossad ergama addaa kenneef ture. Tokkoffaa sochii waraana Sooriyaa daangaa Israa'elii fi bakkeewwan birootti taasisu yoo ta'u, kan lammataa immoo siyaasni keessoo biyyattii maal akka fakkaatu itti dhiyeenyaan akka hordofudha. Inni sadaffaan sochii dinagdee fi misooma Sooriyaan itti jirtu akka hordofudha. Eelii Koheen odeeffannoo sassaabaa oolee galee galgala meeshaa qunnamtii addaa fayyadamuun karaa dambalii qilleensaa Israa'eliif erga. Inni magaalaa Damaasqoo buufatee waggaa tokko booda bara 1963tti fonqolcha mootummaa gaggeeffameen paartiin Baas aangoo qabate. Pirezidaantii duraanii Sooriyaa haalaafis dabalateen namoonni hedduun qondaaltota siyaasaa waraanaa fi tikaa ta'uun aangoo qabatan. Eelii Koheeniif kan durii caala haalli mijataan uumameef icciitii Sooriyaa afaanuma qondaaltota olaanoo biyyattii irra sassaabuu eegale. Ragaaleen tokko tokko akka jedhanitti Eelii Koheen qondaaltota waraanaa fi pirezidaantii Sooriyaa michoomuu irratti kan ka'e ittaanaa ministeera ittisa biyyattiif ta'uufillee kaadhimamee ture. Pirezidaantii biyyattii fi qondaaltota waraanaa kan waliin bakkeewwan buufata waraanaa Sooriyaa daawwachuun odeeffannoo tikaa sassaabaa ture. Keessumaa waraana guyyaa 6 bara 1967 gaggeeffame irratti Israa'el salphaatti gaarreen Goolan Sooriyaa irraa akka fudhattuuf odeeffannoon Eelii Koheen waraanichaa osoo hin gaggeeffamin dura Israa'eliif kenne ga'ee guddaa akka taphatetu himama. Osoo bara 1965tti ajjeefamiin dura sochii waraana Sooriyaa biyya keessaa fi daangaa Israa'el irra jiru hunda dursee odeeffannoo Israa'eliif kennaa ture. Eelii Koheen qabamee addabaabayii Damaasqootti fannifame. Eelii Koheen yookaan Ejent 88 Sooriyaa yeroo gabaabaa keessatti gaggeessaa biyyattii dabalatee qondaaltota waraanaa fi siyaasa olaanoo michoomfachuun odeeffannoo sassaabuu danda'eera. Haa ta'u malee yeroo dheeraa osoo hin turiin basaasa ta'uu isaa irratti barame. Eeliin yeroodhuma Israa'el deemee maatisaa kan daawwate sadaasa bara 1964 ture. Sooriyaatti deebi'ee baay'ee osoo hin turiin tikni Sooriyaa fi Raashiyaa waliin ta'uun Eelii Koheen bakka inni jiraatutti to'atame. To'atamuusaaf ammoo sababa kan ta'e odeeffannoo basaasaa sassaabee gara Israa'elitti erguuf raadiyoon qunnamtii inni fayyadamu yeroo hedduu dambalii yookaan firiikwensiin baasiiwwan biyyoota garaagaraa achi jiraatan irratti dhiibbaa uumuun irra deddeebiin komii kaase. Tikki Sooriyaa bakka firiikwensiiwwan kun ba'u argachuuf meeshaa Raashiyaan Sooriyaaf kennite raadiyoo iskaanarii jedhamu fayyadamuun bakki isaa gamoo Eelii Koheen irra jiraatu ta'uusaa barame. Mootummaan Sooriyaa waraana erguun gamoon inni jiraatu marfamee akka sakatta'amu ta'e. Eelii Koheen osoo hin beekin raadiyoo qunnamtiittiin odeeffannoo icciitii Israa'eliif dabarsaa ture wajjin mana isaa keessatti qabame. Manni murtii waraanaa Sooriyaatti dhiyeeffamee duutti murtaa'e. Eelii Koheen akka gadi lakkifamuuf jaarsummaa fi yaaliin garaagaraa godhamus Sooriyaan gad lakkisuu didde. Manni murtii waraanaa Sooriyaa du'atti muruun caamsaa 18 bara 1965 magaalaa Damaasqoo walakkaa addabaabayitti fannifamee du'e. Waan jaalattaniin hordoftaniif galatoomaa. Giddoo baayogiraafiidha.